Ashama harkafune kabajamtoota daawwattoota keenya FiB TV irraa dhugaan gaggabaaboo isaatii kana isinitti himnaa wajjin kan sinfaana turoo angirmaa guddisa. Google afaan Oromoo dabalatee afaanota Afrikaa kudhaniin tajaajila kennu eegalem. Jarmiyaan teeknooloojii Google afaanota Afrikaa kudhan tajaajila afaan tokkorraa gara biraatti hiikuu Google Translate jedhamutti akka dabalee roobii kaleessaa beeksisem. Afaanoti Afrikaa tajaajila kan akka fayyadaman dabalamanis afaan Oromoo, afaan Tigree, Tiwii, Bambaaraa, Ewwee, Kiriyyoo, Langaala, Lugaandaa, Sepedii fi Tsongaa jedhamanidha. Bambaaraan Maalii keessatti namoota afaanicha dubbatan miliyoona 14 kan qabu yoo ta'u, Ewween Gaanaa keessatti namoota miliyoona 7 ta'aniin dubbatamam. Afaan Oromoo Itoophiyaa fi kaaba Keeniyaa namoota afaanicha dubbatan miliyoona 37 qabam. Afaan Tigree immoo Eertiraa fi naannoo Tigraay namoota miliyoona 8 dubbatamam. Afaan Lingaala giddugaleessa Afrikaa Riippaabilikaa Dimokiraatawaa Koongoo, Angoolaa fi Suudaan keessatti namoota miliyoona 47 dubbatamam. Afaan Tiwii ammoo Gaanaa keessatti namoota miliyoona 11 kan dubbatamaa jirudha. Bunni Itoophiyaa seenaa isaa keessatti yeroo jalqabaatiif sharafa alaarraa doolaara biiliyoona 1 argamsiise. Bunni Itoophiyaa seenaa keessatti yeroo jalqabaatiif sharafa alaa doolaara Ameerikaa biiliyoona 1 argamsiisuu isaa dhagahame. Ministeera qonnaa obbo Umar Hussein bu'aa seenaa qabeessaa kanaaf baga gammaddan jedhanii jiru. Itoophiyaan oomishaalee biyya alaaf dhiyeessitu keessaa oomishni bunaa adda duree ta'uun itti fufee jira. Oomishni bunaa biyyattiin gara Chaayinaatti ergitu haala olaanaan guddatee jira. Bara faranjoota 2021 Chaayinaan ammaan tana buna Itoophiyaa irraa galchite kan bara darbeen wal bira qabame yoo ilaalamu caalmaa dhibbeentaa 196 guddatee jira. Ministeerri bara baajataa darbeen hanga buna gara alaatti ergee hin himne. Hooggantoota fi hojjettoota naamusa kenna tajaajila darban 75 irratti tarkaanfii fudhatame. Tajaajilli elektirikii Itoophiyaa hooggantoota fi hojjettoota naamusa kenna tajaajila darban 75 irratti tarkaanfii bulchiinsaa fudhachuu isaa beeksise. Dhaabbatichi baatiiwwan salgan darban eeruu qaamolee garaagaraan dhiyaatan 97 fi iyyannoowwan 163 fudhachuun hojii qulqulleessuu hojjechaa turu daayirektarri naamusaa fi farra malaamaltummaa obbo Hebra Warqi Yamaalu ibsanii jiru. Haaluma kanaan hooggantoota fi hojjettoota rakkoo naamusaa qaban 75 irratti tarkaanfii bulchiinsa fudhatamuu fi kan 87 ammoo dhimmi isaanii ilaalamaa jiraachuu eeranii jiru. Tarkaanfiin bulchiinsa fudhatame akkaataa waliigaltee dhaabbatichaa fi bu'uura dambii bulchiinsa manaajimentiitiin ta'uu himanii jiru. Tarkaanfiin adabbii maallaqaa itti gaafatamummaarraa kaasuu fi hojiirraa gaggeessuu fudhatamuus ibsanii jiru. Karaa seeraan ala lakkooftuu galchuu, adeemsa lakkooftuu galchuu keessatti mattaa gaafachuu, maamila seeraan keessummeessuu dhabu, sababa ga'aa malee hojiin akka harkifatu taasisuu, hojii suphaaf maamila maallaqa gaafachuu, naga'ee malee kaffaltii lakkooftuuf maallaqa fuudhuu fi kanneen biroo hojjettootaa fi hooggantoota raawwachuun isaanii mirkanaa'e irratti tarkaanfiin kun fudhatamuu daayirektarichi ibsanii jiru. Milkaa'ina marii biyyoolessaa keessatti gaheen miidiyaa olaanaa waan ta'eef miidiyaaleen gaheerraa eegamu bahu akka qaban ibsame. Cimsa siyaasaa Itoophiyaa keessatti gahee miidiyaa hudhaalee fi kallattii fuula duraa jedhu irratti mariin hayyootaa fi ogeeyyii miidiyaa hirmaachisee magaalaa Finfinneetti ta'amaa jira. Marii Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa, Yuunivarsiitiiwwan Jimmaa, Bahar Daar fi dhaabbileen IMSC fi Laademeed waliin qindaa'uun gaggeessaa jiran kun kaayyoon isaa marii biyyaalessaa biyyattiin yeroo jalqabaatiif gootu keessuu keessatti gaheen hayyootaa fi miidiyaa olaanaa waan ta'eef milkaa'ina marichaatiif gahee irraa eegamu akka bahaniif ta'u pirezidaantiin Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa Dr. Garramaw Hulluqaa ibsanii jiru. Hayyoonni fi ogeeyyiin miidiyaa maricha irratti hirmaatanis yaada biyyaaf bu'aa buusuu kaleessuun gahee irraa eegamu akka bahanis Dr. Garramaw dhaamanii jiru. Marii guyyoota lamaaf gaggeeffamu kanaan mata dureewwan miidiyaa fi cimsa siyaasaa Itoophiyaa, miidiyaa fi qabsoo cimsa dimokiraasii Itoophiyaa jedhan irratti barreeffamoonni ogeeyyiidhaan qophaan dhiyaatan irratti ni mari'atamaa jedhamee jira. Hoogganaan Xaaliyaan Raashiyaa fi Yuukireen akka lola dhaabaan taasifamuu qaba jedhu. Walwaraansa keessa kan jiran Raashiyaa fi Yuukireen waliigaltee dhukaasa dhaabuu taasisaniin gara mariitti adeemuu akka qaban gochuun barbaachisaa akka ta'e muummeen ministeera Itaalii Maariyo Diraagii dubbachuun isaanii ibsamee jira. Kibxata darbee pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joon Baayiden wajjin masaraa Waayit Haawus keessatti kan mari'atan muummichi ministeera mootummaa Itaalii akkaataa dhukaasni dhaabbatee mariin kanaan dura adeemaa ture itti fufuu
danda'u irratti hojjetamu akka qabu hubachiisanii jiru. Hangaan olaanaa tika United States kan ta'an Avril Haines yeroo ammaa Raashiyaan fi Ukraine akka mo'achaa argachaa jiran waan ibsaa jiraniif gara dhukaasa dhaabutti adeemuudhaaf waan fedhii qaban hin fakkaatu jedhanii dubbachuun isaanii gabaafamee jira. Gara biraatiin barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres roobii kaleessaa Veenaa keessatti ibsa kennaniin yeroo ammaa carraan waliigaltee nagaa buusuu Ukraine keessa akka hin jirre dubbatanii haa ta'u malee wal waraansicha dhaabuudhaaf yeroo kamuu yaaliin akka adda hin cinne ibsaniiti jiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduuwwan gaggabaaboo sa'aatii kanaaf qabanne asumatti goolabneeti jirra. Qophiilee FiB afaan wajjin turtii gaarii qabaadhaa.